Shanii miti. Yaa barataa jiru. Barsiisi ishii sirriitti cimsii barsiisii jajjabeeffadhu. Si wayya nurraa siin jedha. Ishii osoo duunee barnu maa maqaa nu dhaani bar. Si maqaa kasi dhaanabii. Heerumtanii deessu kamaal ganaadha. Abiin keessa nama gamii ennaa Jabaadhaa. Ganaa hoggamii kan naafa yeroo waggaa 15 naafa. Asee. Ani Suudaanitti deemee bara biifti biyyatti hin deenye. Suudaanitti heerumee deemee. Maaliif deenyarree har'a ragoota qopheeffachuudha? Roosii ijoollee musliimaa walaa onni kun maqaan isaa Bilaal. Ijoollee shamarranii akkasii tana ta'uufi goota qopheeffadha. Lakka bifti xiyyaa hin xaarrannaati xaarrattee lafa godhattee ijoollee ta'e hammachaa jirta. Gumaa baas maqaan kee. Gumaa baas. Gumaa Roosii baas. Ati gumaa baas. Qabeenya kan walii ijoolleen tunuu yugaadha shiidha. Sammuu ishii fataa goote kun asii galte. Nambaasa jedhamta. Achi jedhe. Roosiin maqaan isaanii eenyudha? Maqaan isa kanaa Bilaal. Maqaan koo. Bilaal? Maqaan kee hoo? Maqaan Diinadiik. Diinadiik. Diinadiiki. Irreecha deemtee? Mooganaa deemte? Inni kun gumaa baas garuu mana barumsaatti Bilaal jedhama. Mana keessatti gumaa baas. Gumaa baas. Maashaallah. Ati maqaa maali qabda? Tokko malloo. Natti nama jedhanii raffiidhaa guddisuuf hedduu tokko nama gammachiisanii. Tokko maqaa sadiin qabaanis hin jedhaa barsiifni kun. Maal jettee? Anis maqaa sadiin qabaa hin jedhaa jira. Maqaa lama qabaa. Maashaallah sabboonaa koo. Akka jechuun Roosii. Isaan lamaaniin iyyuu kana godhee namni tokko haadha kiyyatti as keessa warri jirtanii namni tokko haadha kiyyatti dubbattanii nan gaafa guddadha hundaga sana sin kaasa jechi. Oromoon arrabsitu kam jettame mee? Oromoon na arrabsiti. Waan arrabsu ana manda. Wayyoo zaaree. Waan baqaanitti na boosisaa turan yeroo Dubaayii jiru. Dhugaa. Natti kolfalaa. Fakkiin koo arrabsi malee waan kolfitaa. Ati dantaa qabdu naan jiraa turan ilaa Oromoon ati maraattuudha firan qabdu naan jiraa turan. Sanyiin gootaa gadee maanna goota. Wayyoo garaa koo jetti bara. Abshir garaa koo. Itti machaa jirta ammachuudha. Gumaa warra saarratti kana dhuftee gaafa guddatu hiika isaa hin beeka inni iyyuu warra amma natti roorri isaan kana gumaa koo naa baasaa jechuudha. Hiika isaa yoo amma yoo hin beeknes yeroo guddatu ittiin galaafi. Gumaa baasu. Barsiisa. Diinadii gumaa baasu. Maqaan kee eenyu feenya? Kubarbeesh. Tokko Diinadiik. Lubbu gizee isheen biyya Arabaa jirtu sani isheen yaanne? Maal? Gizee isheen biyya Arabaa jirtu sani yaanne? Baay'ee malee naani naasaanu barnatti aaru. Nuftuu naan jedhu naani naasaanu silkii. Maa? Naan dhufa jedhee yeroo sobuu bakka hin aaranii. Garuu akkamitti garaa jabaatte gizee sanatti? Maal godha mareegaa jireenya biyya ormaati? Moo maalidha? Lamaaniyyaan bakka rabbiin nagaa si galche dhugaa. Amiin. Ana kadiyyatti garuu itti deemuu miti takka biraan si kanatti fakkaatu. Gallatoomaa jedhe. Waynee bilaasanyaadha mucaan kun.
Eessa sokkitaa? Tirakkisan. Dhiirri qarshiidhaan bitattanii fi salphaa gaafa sun dhumate maal gootarree isin dhuftee haadha faate irratti qannafattaa jechuudha. Simmeetii kan kee haadha faate irratti sukkara kan kee haadha faate irratti qannafatta. Sorry wallaahi. Kana waan ta'eef isgaaberiin isinii haa araaramu. Nolee koo yaa kabajamaa koo asliin maal jedha waa'ee kiyya. Na hamataa jira. Akkas na beekaa sirriin naa bara akka kee kanatti jabduu ta'ee natti tola uummanni rantii jabduu godhee amshiiriin na jiraadhu qaaliitii yaa kabajamtuu koo tayyoo kamuu natti hin jijjiiramne tiyya argitanii gaafa biyyarraa ka'eetiin gara kuweetirraa ka'ee gara biyyaa galu maaliif akka galee mataa kiyya keessa jira. Na dhageeffadha maaliif akka ka'ee gara biyyaa gale mataa kiyya keessa jira. Ammas deebi'eetiin natti hima gaafa achii ka'ee biyya kana dhufu maaliif akka dhufe mataa kiyya keessa jira. Ammas biyya kana keessa haga taa'utti imalli kiyya eessa akka ta'e maaliif akka taa'aa jiru maali akka godhuu hedu sammuu kiyya keessatti akkana na keessa dhufe laala kaayila na keessatti akkana xirrrrna keessa jedhe sammuu kiyya keessatti akkanatti na wanna jedha. Gatii kana ta'eef arrabni keessan nan daassu. Arrabni keessan usoo waan fedheeyyuu ta'e ay bardam ay mooqanyim jette amaarri. Wallaahi billaahi. Arrabni keessan takka nan qoon takka maakiroo sagandii takka. Maal laala beektanii an. Gisee isin arrabsitan kana isin tun beenne malee gisee isin akkana arrabsitan maal jettan kana ani eenyuun laala beektanii. Tokkoffaa raayyaa abbaa mancaa laala. Raayyaa abbaa mancaa warroonni amantii biroo hordofan warroonni amantii biroo wanna jedhan amantii garaagaraa qaban fakkeenyaaf kiristaana ta'e ortodoksii pheenxee ta'e osoo hin ta'in maraataan tokko ni jira amantii kamiin keessayyuu maraataan tokko ni jira. Gabbahee arrabsaa jira jechuudha raayyaa abbaa mancaa yoo laaltan gabbahee arrabsaa jira. Argitanii? Rasuula kenna jechuudha sallallahu alaihi wasallam gabbahanii arrabsaa jiran. Rasuula kenna arrabamaa jira jechuudha. Jawaar Muhammad arrabamaa jira. Abiyyi Ahmad arrabamaa jira. Ani taataa eenyuun caale? Meena himaa. Ani eenyuun waan caaleef maana arrabsanii jedheetiin kamiira keessa galu. Maana arrabsanii jedhee ka halkaniin guyyaa maraadhu ani waan eenyuun caaleef. Mee eenyuun caale ani? Inshallah hanguma fedhe jabduu yoo ta'e hanguma fedhe yoo cimtuu ta'e rasuula kenna caale ani inshallah. Abadan rasuula kenna hin caalu anini. Sallallahu alaihi wasallam. Abadan isan caalu jechuudha. Abadan isan caalu. Gatii kana ta'eef isaanuu waa 99 jedhamaa jira. Isaanuu waa meeqa jedhamee arrabamaa jira. Ana maana qocaarree arrabni keessa yaa baala hedduuwwan koo. Yaa qashitiiwwan koo. Arrabni keessa ana maana qocaa. Wallahi nolee koo welcome. Mana qocaa arrabni keessaniin jedhaa bara. Ana gisee tana na dhooftan tana isinit kenne. Gisee tana na nyaatan tana isinit kenne. Naam. Gaafa isin injifadhe ammoo isinuu na dhiiftan. Gaafa isin injifadhe. Isinii galee dubbiidhamu. Warroonni haadha faatee arrabsinee yookaan tiktokii irraa balleessinaa. Haadha faatee arrabsinee yookaan shaashii iskarbii amma isin uffattee deemte kan irraa fuunee akka rifeensa qullaa online dhuftu goona. Fakkeenyaaf akka iftuu nuuraa rifeensa murachiiftan san. Akka roozii limuu 8 kafarsiiftanii 8 amansiiftan san. Yookaan hin jiraa miti. Waan midhaasi wanni isin hambeen goon hin jirtu bar. Wanni isin hin goon hin jirtu. Waa'ee akkasii sana haadha faatee goona jettanii yaaddan. Sorry. Wallahi sorry. Osoo chargerii keessan fixuu baattanii haadha faatee arrabsuudha. An bar nama. Mudannoo kiyya asirratti himachuu asirratti haasa'uun natti hin toluuf malee. Asirratti haasa'uu waa'ee jireenya kan koo dhuunfaa asirratti dubbachuun natti hin toluuf malee. Usuu waa isinitti dubbadhee usuu isinitti waa haasa'eeti
isinitti waa'ee akkana ta'ee isinitti dubbadheeti tokko maraattuu naan jedha tokko ammoo dhugama waan kana hunda keessa dabarteerta naan jettan. Argitanii naan jettan gatii wanta san ta'ee fi an nama jireenya kiyya dhuunfaa keessatti lama sadii afur shan jedhee bu'aa bahii hedduu keessa dabarfadhe. Bu'aa bahii hedduu keessa. Amma kanaafuu kan isin warri miidiyaa koomentii barreessitanii kaatanii gizee liivii an irraa bahee achii nafu osoo tiktook kana guyyaa lama sadii afurii shan jaha dhufuu baadheeti koomentii eessa barreessitan. Viidiyoo an hojjedhe faayya nadhaxxanii barreessitan. Viidiyoo an hojjedhe jalatti dhaqanii koomentii barreessan. An gizee viidiyoo koomentii viidiyoo hojjedhe jala koomentii isin barreessitan saniyyuu gizee laaluun qabu wallahi gizee laaluun qabu rabbi kakadhe. Ana ma dhufee miti tiktookii yoo viidiyoo yoo hojjedhu jiraate viidiyoo yoo hojjedhe sangeessa taanaan sangeeffadhe taanaan dhufe seene tiktookii viidiyoo waan hojjedhu jiraate hojjedhe dhufe tiktookii seene. TikTok keessa bahe yookaan viidiyoo lama sadii akkas laale irra caala liivii nama jala taa'ee koomentiidhaan qoosuu jaaladha. Malee gizee dhufeetiin viidiyoo koomentii namni 500 barreesse kana koomentii namni 600 barreesse kana koomentii namni 700 barreesse kana haati faatee yeroo sharaftu no have time so sorry. Wallah so sorry. Namootuma biraa maraacha warra haasaa keessan sharafan. Warra koomentii keessan sharafu. Warra isinii maraataa fooloo nama 500 qabu haasaa keessan sharafu. Maraataa isin sharafu sani isa keessummeessa malee ana nan dandeessa. Wallahi nan dandeessa. Maal yoo jettanii by the way ani isin kophee miila godhanna. Kophee miila. Guyyaa lama osoo tiktookii irraa badeeti nama 50 na gaafata asirra. 50 na gaafata asirra. Namni guyyaa takkaayyuu namni 5 isin hordofin. Guyyaa takkaayyuu namni 5 isin laalin viidiyoo kan kennan namni 3 bicha share sii godhu laayikii 5 qabdu deemee suuraa kiyya fayyadan. Wallahi deemee suuraa kiyya fayyadan. Daqiiqaa tan keessa nama 5,000 si ilaala. Gaafa guyyaa lama gaafa guyyaa 3 meeqa qabda beektaa laayikii 5,000 qabda. Maraata akka keetii fooloo si godha waan ta'e. Deemee suuraa kiyya fayyadan fooloo na argatta. Ufii kan keetii usuu murtee bakka 8 ubbaaftee poostii goote namni tokko laayikii godhu hin jiru. Ana garuu iyyuu akkanatti kaa'ee viidiyoo hojjedhe namni laayikii na godha. Alhamdulillah. Kanaaf caammaa luka godha. Rabbiin ji'uma sagal uume waladdan uume akkitti rafnu waladda akkitti teennu waladda akkitti kaanu waladda wanni nyaanu waladda wanni dhugnu waladda. Azizi ya Allah sixootaa no inji yana se intina dilla isin galee amma isin galee amma wannan jira ayi sun isin galee baza wayana kana arab sokkan betani ka jaarsi mataa nyaate jaartiin mataa nyaate ka jireenyi mataa nyaate jireenyi harkaa badee garama galgala jireenyi isaa sigaaraa ta'e garama galgala jireenyi isaa shiishaa ta'e garama galgala jireenyi isaa maaliif akka jiraatu hin beekne maal akka dalagu hin beekne ta abbaan manaa qarshii harkaa nyaatee qarshii harkaa fixee jireenya harkaa balleessee oolii bultiin isii harkaa baddee dhiiraaf jettee maatii ofiitiin wal dhabdee dhiira qarshiidhaan bitattee ka bitatte sanuyyuu kasaaree qarshii san gaafa fixatte baay'isawwan dhiira tokko gaafa qarshiidhaan bittanii gaafa qarshiin bitattanii gaafa mallaqaaf jecha dhiirri takka isin fuute baay'isawwan zooroo mangat ciraaroo zooroo gadi isin dhiisuun isaa hin oolu gadi isin lakkisuun isaa hin oolu. Harka bitatte malee bar dhumachuun isaa hin oolu. Dhiirri qarshiidhaan bitattanii fi salbaajiin gabaarraa bitatan tokko dhumachuun isaa ni oolu ni dhumata.
قال بس ما تمال قوت الرئيسين أتفتح هذا فات الرتي كان فتاة يجوا سمعتي كان كهذا فات الرتي سكر كان كهذا فات الرتي كان فتاة سو سوري والله سنوات تأيي أسقابيرين سني هارا نوليكو يا كبا جماكو أصلي ما جرا وايكي نها ما تاجرا أكس نابيكا سرنا نابرا أنا هرمين دي أنا قلت أسوانا نجتي أبانكي يا أسوانا نجري والله بالله جزء هذا ساني شرف قبوا وني ما تيجي في جهلو جرا ما تي هاتي تي أسوانا نجتي يرو شرف قب يرو شرف يو شرمت هذا إسين شرمت إن هذا لدي إسين وتلا ولتي إسين وتلا بلتي إسين تاكسيتي إسين همتو إسين فردو إسين مالي وما فيها يوم أنجلني الله لك دل أرد ما يروح نما ديما هنقدر أبي كفاية وكادوت كفر لي أجي تناو بيجي تتابع لي تنكا تتابع لي نما ديما بكيا دسان غافا غاي هولي غافا سمال يتيا آيتيا غافا سمال يتيا آبيتيا إسين تريد أنجن نما إسين تاكسي تنجن نما jedhan isaan illee ittiin dhabu koota bakka hin gahe kana